seexana gaafin kee bareeda maaliif seeta waan biraatiif miti ani reeffajii kan gale kana maaf hiitanii maaf ilaallee leesh ilaaluu dhabdan maaf ilaalleen jedhe mara garbicha haadha xonqaayii keessanii metatii keessanii jabeessitan hanga dalbaade sana gaaga dalbaade sana haasaishi inki jibin harricha haadha xonqaawota haadha xonqaayii keessanii hojjetan kaachatti naan harri saree Sara koime munir abdiillee ta'ee mucattiillee ta'ee ani nama tokko erga man qabaanne siifa sibiloo kana akkamitti tiktoka sekoondii kana keessatti jijjiirtee dhufte maal oggo sibiloo kamee kutti dhufte oggo firan qabaanne akkamitti mana isaa keessa teessee gadal baata nama guruupii sin olii tassun maalidha ilmaana dhiqaafamaa dhiiga namaati birrii ishiirraa nyaattanii maal abbaa keessaniitiif ishii nyaattu nuyyuu hin gargaarra nuyyuu jirraafi nuyyuu sin gargaarra Isayyuun beektu isiillee hin beektu baga duutes hasigechiisisuu danda'e maali akkamitti maqaa jijjiirrachuu dandeesse ati boru hin dhaltamoo hin dhaltu ati dubartiirraa dhalatte moo dhiirarraa dhalatte mukarraa kottoqxe moo dubartiirraa dhalatte kuni gaafii gooti boru hin dhaltamoo hin dhaltu dubartii waliin jiraattamoo waliin hin jiraattu gaafii makanaa lubbu ani sababta dabalaaf akkamitti immoo ofiif nu bira dhuftee baga hajjeesnee ofiif hudduu ishii nutti kennatteetti akkamitti rayaan masalaa ishii sin beektu kun yoo eessaa si keessaa gadal ba'e guyyaa eessaa gad fuutee gadi qanqalte ilma nadheen haadha gadira warri biraa muitii godhaa isi gaafii kana naaf haadeetu amma dhaga'een tiyyaa tajaajila kana Inkokin mucayyoo ati boontuu sin jedhe abaarti kee uummata akkanaan godhu miilaa gadi malee wanni gadi hin jedhu rakkoon qabu. Kan jechuun barbaade. Abaarsa ani qoy boleessi ani maallima sadeen soodoti warri maallima nama abaaree nama qaqqabsiisa tuulama keessa ani iyyuu ittan isinii dabala abaarsa ho'uma nuu qaqqabee jaan. Haqa yoo ta'e. Isin akkuma geessifna abaarree isin ageessifna. Okay, rakkinnan. Ati garuu gaafii tokko naa deemsi. Cakasi waan tokko waan siin jedhu atamma dhufaa jirta. Isin maal eedan haga mucattiin tun duute galte erga galte asitti uu jettanii galte warri goota jettanii shawaan akkana jettan saatiin hima banuu maaltu isin dhookke jennaan arrabsanii bidde. Maaltu isin dhookke saatiin banuu jennaan. Muitii na qabda. Wimboon akkanuma ture. Hukumatu kana ture wimboon. Naa sibbada muitii narra qabda kintira. Nama narrabsiisa. Si gaafachaa jiru ana dina ta'e. Osoo dubbatan narra qabda muitii. Akkanuma ture wimboon tushi. Maaluma beeku banamuu dide jaanii. Reeffamaa bananii dhaaduu dinanii warri tuulamaa jennaan na arrabsanii. Bare waan biraan dubbanne yaa uguma akkanuma ture amma nu fedhe ani baga duute ichi jiru bichaatu na nazaree kan dafee na dhaggeeffadhaa siifan bilookii goonanii tiktoka biraa banatee dhufe tiktoka biraati sagalee isaatiin qabama baga duutee ofiif nutti kennitee miisajii barreessaa ture dura achi siifan ol galchite miisajiidhaan arrabsaa ture baga duute udduu ishee ofiif dhuftee nutti argite baga ajjeesne sin ol seenan warra farsoo natu garbeeni keessanis gadi jedhe maal abbaa keessanii saatinii buqqistanii laalleree naqaa caalu farsoon du'ee jedhe baxabbatee ba'e kinoo jalduu as keessa jirti. Farsoon du'e caalu sin tuqa caalu sin arrabse. Kan deebitanii of hin arrabsina asin immoo ganama tokko sin arrabse deebitanii of hin arrabsina tokkoffaan nama sin arrabsuudhaaf dhufee muitii godhaa arrabsaa malee gaafii tokko hin gaafatina nama soqoolanii ta'uu nama sassaabbatee sin arrabsina. Zannabaa rakkoo qaba maaliif natti ol deebista zannabaa micayyoo kennaa fi waa inni barbaade. Abbo cakas ufin boontu dhugaatiin jedha Gabrielii siyaasa bila Gabrielii sareen kun sareedha
eenyuun himnaa Maal gadin buusina akka haa dubbatu. Gadi buusina rabbii jedhaa haa fixatu dhiisa. Sibar mukeyyafatu si kolaasee jira waan itti santu dhiitti waan deemtoo hudduu harree harraati. Hudduu harree Buuftan joo ol deebisaa. buufiitti dabaliif hin deebisina ol. Inni madeem mukeeyyamni si kolaasee jira. Asumatti dhaaba. Waa'ee amantii dubbatti asumatti dhaaba. Anatu buuse waa'ee amantii kana asumatti dhaaba. Olluutti gashiina. Yesus abbaa jala harree hagaraa tortoraa wayya jechuudha. Beekiyaan isa nyaadhammatti dhiiradha tortora. Gajaba. Maalaaf qabaan kee tortoraa haadha kee teessa haadha keetti nu beekta tortoraa. Gajaba dhaqi takka dhiiraa taasisa dura nadheen haadha kee. Ofiin battuu galgala kana haatuutu maqaa Iyesuus na dhagaye. Iyesuus gooftaa koo na dhagaye. Tortoraa mukeeyyamni mukeetara natti hin kennu. Ilma saree ilma mukeeyyamni keessa seenee jechuudha. Nama isaanii ilma baranda irra gadi nurraa buusaa booda amantaadhaan walitti nu buusaa waliin deebisinaa dara rabbii keessanii raatu dhiisaa namatti waliin deebisinaa dhaggeeffadhu namicho si ilaali mukeeyyafni biyya imaaraatii sirra fakkaata harree malmaatti sitti hermasii kan rabaana rabbamuun barbaaddu dubartii dhugurra keetti calabse haa jedhu surree diratanii deemuun dhiiruu jira biyya keessa ati immoo hudduu kee bantee jechuudha. Odii taraa natti waliin deebisiinaa namarree waliin dabalina harraa galchitu. Wal deebisee kana mooyitii irratti qaba. Wal deebisee mooyitii irratti qaba shina harra. Deebisin amantaadhaan walitti Ofii boontu deebisin Jaldu dhufee bilbila kanaa qabdi deebalee Natu gashee irrattan qaba. Galchinaa siniin jedhe sun gurri keessan hin dhaga'u maal irratti qabdan amantaadhaan walitti nu buusaa gadi buusaa nurraa. gadi baasi modii tarrisuusaa. Gadi baasi nurraa jala ta'uu taaptaabaa godhu. Deemantee jala taa'e taaptaab godhu hudduu harreesseete miti tiktookii. Deem hudduu harreesseete kan ol baatu. Jala taa'e taaptaab godhu harreerree jala taa'e taaptaab jala taa'e arrabaa. Dhiirummaan qaba jettee immoo naasaa irratti dhiirummaan qabdu dhiirummaa kee mukeeyyamni sirratti kolaase mucaa. Ati surree dhiiraa lafa gorree arraabi deemte hudduu saree. Ofii boontu dhanna hani ganama sa'aatii tokkotti seenee hanga ammaa irra bilbila akka malee ooyee chaarjii sudhachuu dide saddeet bichaan keessa jira. Koottaa suura haji irraa muqayyaradha. Eenyu sodaachise namichi? Jalduu sodaachisee. karaa immoo ani ishii sodaadha lookashina erga fi dhuftu ishii dhuga dhooftu kun garuu mana ofiin boontu seenee akka itti na arrabse argitan miti shakkamaa taanaan akkasitti na arrabsite ati jaldu jaldeetti kanaan Jalqaba kaleessa maaliif seensistanii nama kuma wajjinaasaa turtan rakkoo isaan qabu siif ofiin boontudha jaldu amma yoo. mataan qabdu anaa miti ofiin boontu mataan qabdu ilaala ofiin boontuun sammuu ishii sirrii miti. Lachuun keessa akkana waliin jiru. Yeroo inni adeemanii walitti gatattu jechuudha. Lachuun keessa maal gochuu gaggeessu namichi hirmii wajjin deemu. Gaafiin adeemsu jettee inni gaafii maaliif deebisaa miti na arrabsoo sani namtichi shamaan ani ko akkaaliidhaan lookashina erga fi bar dhufuu didee bar bangaalee kan of jalaan ofiin nan jedhu ila bangaalee of jalaan ofiin jedhe maan ofiin bangaaluma sanatti lookashina erga isa waameen ture bar. Ani kan jammare innoo warra gumaati innoo nama lubbuna dheedha maalirraa fuutu gaafii kam isinii deebisa yoo danda'ame karaa seeraa gaafachuu. Seerraa gaafatu yoo Gaafii naa deebisaa waasaapii kiyyan qabu kan jette sun maaliif jettee gaafachuu barbaadetti inni gaafii maaliif deebisa shakkamaan na arrabsu wal seene malee gaafii maal deebisa sareen nadheeni kuni bar ijoo sin abdii namuma seetanii. Abdii doon ta'ii balleessaa isin lamaan keessan nama gumaa garsiirra torbaas ta'ii nama gumaa wajjin haasaa turtan kaleessa rakkoo atiif ofiin bootu hammallee jechuudha. Kalaas. Nama kuma wajjin akkamitti gasii ta'uu gubbaarra teessee haasoftaati nama mucaa ajjeese shakkaa turre akkamitti wajjin teessee gasii ta'uu gubbaarra gara kamtu siree teessee wajjin haasoftaati. Eenyutu isa wajjinaa sa'i ilaalaa footoo kiyyaa fi footoo niitii kiyyaa maa gadi galabattu icciitii koo kanaan dura qabbanee sitti haasofte maa gadi baasta anchi jaldu jaldeetti jedhe ol seenee ta'u isa wajjin haasa'uu barbaadee miti bar icciitii koo gadi baasin sin ukkaamsaan an jedhe
Karaa keessas achiinis dhufe Wajjin ukkaamsin jettuun yeroo sagalee isaa waraabbattu dhufee isaa ukkaamsu. achi location darasii argee fi namni malee nadheen Pakistaanii yeroo uffata kan dooraa keewwatta goodatti deessa bara. Yaada asirraa fokkora